caaltuu nama miskiin jedhin gonkuma YouTubein kiyya subscribe kuma tokko chaawuri kuma 4 birri kafalu eegalette ijoollee afaan hin beeyne ijoollee jechuun gonkuma YouTube irraa waan takkan beeynetti qarshii kuma 40 gurguratti ati maal inni wallahi citi hedduutu jira jechuudha gara miidiyaa YouTuberoota gurguddoo kana biraan jechuudha nuti miskiinan jechuu warri YouTuber xixiqqoon kuni baay'ee ulfaata garuu wanta akkana namarratti gonkuma raawwachuun qabdu kaleessa dhuftee barisiin jechuudha caaltuun kaleessa gara YouTube dhufte haa ta'u abbaan mana isii YouTubera guddaa ta'us isin kaleessa dhufte har'a ijoollee mana arabaa dalaydu shawwaduun hin taati bardaf akkatti xururrattee fidde akka isii taa'an dhufne jechuudha caaltuun leeyo taate lakkoofsi isii kana biro jiru kana salphamatte jechuudha ijoolleen hedduu lakkoofsa caaltuun namoonni hedduun gizee duraa san soqaa turan amma argachuu hin dandeettanii ashama harka fuuna jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii anillee nagaa goote alhamdulillah galata rabbii isin akkam jirtu nagaa jirtu jajjabaatu ummata qashtii isin jedha salphina akkana rabbiin nama salphisin way rabbiin nama salphisin wallaala nama goote jechuudha wallaala ufimmoo beeytu birri nati nyaatu kuma maal YouTube irraa baraate galii 50 galchita otoo guyyaarra ji'aatti 50 gad xiqqaatu jechuudha caaltu yoo hojjette hin laalama view ni siin laalama yoo hojjette otoo hojjette beeytu otoo daawwattoota qabdu kanarratti immoo ijoollee mana arabaa dalagan sobdee YouTube isin kiyya subscribe kuma tokko sa'aatii guute anta'u soba kun YouTubein tartiiba qaba akata gaafa subscribe kuma tokko itti guutte uchaawuri yookiin sa'aatii kuma 4 gaafa guutte kuni tartiiban gattaa'ame sanuu yuzim jennee nuti miti beeka namoota waan san tartiiban ta'anii gaafa monii taasisuu hedan gaafa video san apply godhan akkasitti inni namoonni jiraa miti laalanii irra bulanii laalaniitiin gara apply itti deeman jechuudha man YouTubechi gaafa guutame gara kaampii isa wannoo kaampaanii isaa sanitti ergame kaampaaniin YouTube sanii suni laalee jechuudha video kamtu sirriidha kamtu sirrii miti akkanumatti zim jedha namni YouTube ittiin dhufu ijoolleen lafaa dhufaa jirtan kun immoo na ebalu YouTube hojjeteettanii na ebaluun sun miskiina bar mucattiin sun wallahi miskiina mashallah hay abshir caaltu gaafisi mutaari wallolaa turte gaaf mutaarniiti irratti fuudhee niitiin irraa fudhattee jechuudha caaltu icciiti hedduutu jira wallahi takkan odoo gadi yaasuu barbaanne odoo gadi fuudhuu barbaanne mallayni hanga ergamee sagaleen hanga ergamee guyyaan hanga itti ergamee bara kam keessa akka ergamu takkaan jira warri YouTuberoota gurguddoo ijoollee lafaa dhufaa jirtan hin sobina YouTube ma guddaa ta'e mucaa wayii jechuudha Kuwaitirra uffata ergisiise isallee niitii ufillee isillee ergisiise saat jedhe mallaq isii 80 harkaan nyaatan jechuudha san biratti isiin kifiyyaa addatti jechuun hin jiraa miti namni akka hiriyyummaatiitti kan nama kafalu ijoolleen biyyoota arabaa kun baay'ee miskiina san biratti jira birriin yoon kun hunduu dhokate hin beekan immoo maaliif nama shawwadan gaafi ciitin isaanii kun bayewu maal ta'an borimimmaan bo'uudhammoo boru waaqatuu danda'an wantoota ragaan jira ragaatu jira jechuudha ana akka maktaan kiyyatti warroota YouTuberoota asiin dura mallaqa namaa nyaatan na bira jira gaafa ni video maxxanse video san hin kaase warri yaadate yoo yaadatan yeroo dura video san hin kaase jechuudha maaliif nama shawwaddu keessattuu caaltu maaliif nama shawwaddi miti akkas ta'uun qabdu fuulli kee fayyaalessa fakkaatee keessi kee bineensa biraan fakkaatuun qabu dhugaan isin jedha keessattuu ijoollee biyyoota arabaan namni tokko biyya keessa taa'e isin biyya ambaa dhayxeen agarre akkamitti akka dalagamee dhufu akkamitti nama sobdi ijoollee YouTuberan be ijoolleen bar jaalala isii waan qabaniif isii hordofanii miti miskiinummaan fuulaa kana olii wama takka faayidaan qabu onni keessa miskiinummaa caala onneen kee qulqulluutu caala miisori maama mucattiin kun amma isii qabdee jirti sin dhiisuu jettiin yoo isiin hin dhiisin ani mataa kiyyaan jechuudha wantoota na bira jiran hiciitii na bira jiran ofii kiyyaan baasu isiiti tarakkaba maaliif habaaftu bakka namoota jiran hunda ijoollee warroonni na hordoftan dhugaa isiniin jedha warroonni gaafa duraa keessan dhuftanii sagalee naa keettan warri dhiirallee jirtu warri dubartillee jirtu mucaa amma asirratti viidiyoo caaltuu maxxansite kana bira dhaqa maaliif isiin isinii maxxansite
dhugaan isiniin jedha hayti keessan akka lafatti hin banne maal isin odoo yuutuubii dalagatu otoo nyaataa jirtu wanni nama nyaattuuf hin quufamu fakkeenyaaf isin kiraa mana abbaan manaa isin irraa kafale barjaan 20 gaxiqqaatu jechuudha gaxiqqaatu 20 argatte isiitti dhannasu nasbe isiitiif nama lama qofa maal godha haqa nama nyaachuu wallahi ijoolleen keenya biyyoota namaa jirtan waan isin baatanii deemtan wanni isin baatanii deemtan waan xiqqaa miti nyaatamtanii karma yuutuubii kana baranna yuutuubii kanarraa galii arganna jettanii mucaan tokkollee yuutubara guddaadha mucaayitirraa yuutuubii si hojjedha jedhee yuutuubii san hojjetee fi monetaayizii taasisee fi isin wajumaan taaggalaa dhufanii gaaf kaanis xatta ijoolleen sun ijoolleen dheeradha ijoolleen beekaa jechuudha ijoollee dheerati eshi sambichaa miti waa hedduutu jira jechuudha waa hedduutu jira annamni odoo galii galchuu birrii kana amma akkasitti maraataa ifama gaafa miira tokko keessa galtu gaafa namni injiraa miti akkanumatti jechuudha baay'ee sitti dhagama bakka wallahi baay'ee natti dhagamee gaaf viidiyoo kana laalu itaa wanti kun dhugamaa gaafa asiin dura wantoonni sun hundu sagaleen isi ergamee deebi'ee ammallee kuma meeqa akka nyaataman kunaan yaada maxxansuu dide malee maqaa abbaa wajjin na bira jira jechuudha wanni gisee amma tokkollee akkannoo kan beeka wanni namatti haasoftu wanni nama sobdu gonkumaan jiru yuutubaroota haa tolu maaliif yoo tokko si nyaate tokkotu hiciitii kee baasa akka ati miskiina taate moos amma fakkeenyaaf caaltuu fudha gaaf mucaan kun yuutuubii irratti gabbaatee isii yuutubar guddaadha mucaan kun viidiyoo isiitiif sagalee isiitiif sagalee mucaa sanii gabbaastu akkam taati bara eessalitti namoota hedduu isii hordofaa jira eessalitti ida caaltu nama akkanaati jechuun danda'ama ani gaafa waan tokko balleesse itaati nama akkanaati na tuffachuu dandeettan hamilee namaa xoqamuutu danda'a isii nama hamilee isii maaliif to'isisti hin quufamu dhugaa isiniin jedha caaltu namallee mucaa saniif yuutuubii san guddiftee kennuu qabdi dirqama isiiti sheer godhuufi qabdi akka qofa monetaayizii qofa odoon taane yuutuubiin sun wantoonni of keessaa qabu doolaara 10 yaani wannaan kaampaanii sun murata jechuudha sirra murata yuutuubiin gaafa xumurattee sa'aatii guuttee sabskraabii tokko guuttee sa'aatii 4 guuttu yuutuubiin suni kaampaaniin suni doolaara 10 amma beeku malee duraan 10 ture doolaara 10 san sirraa muratee taaskii info ምናምን በቃ ዩቲዩብ yoo hordofuu barbaadan Abdul App jala seenaa laala akkasuma mucaawee asaadaamaa kana keessa jira eenyu jedhamaayu makoodi jala seenaa laala ijoolleen kunniin akkaataa yuutuub itti hojjetan baay'ee irratti hojjetanii amma dhiisan se'ana fakkaate ijoolleen kun lamaan hiriyaa turan kuni sin jira qarshii doolaara 10 sanillee irraa kafaluu qabdu jechuudha caaltuun akka mataa isiitti viidiyoo keenya dirqama dhageeffate jaalatte otoo taane dirqama dhageeffate jechuudha sababiin isaa leemaani waan ofii balleessite san ofii keetii itti gaafatamte bakka buute xumurte mucaa kana yoon tarakkabin yoo mootu doolaara isiin hassabin ati birri mucatti deebisuu qabda murteen sirratti murtaa'anaa miti abbaa biraatu sirratti murteesse sun dantaa keessani garuu warroonni lafaa dhufaa jirtan barumsa guddaa akka isinii ta'u akka ummanni warroonni yuutubaroota gurguddaa kun isin irratti dalagataa jiran akka isin miidhaa jiran hin beektan isin ebalu jabaadha namni jabaan rabbii tokkicha lafa kanarratti saayidoo qofa saayidoo naman tuffatu ati mana namaa dalaydan jedhu waasi ani gizee tokko bara 2000 keessa yuutuubii laman irratti oggorame Muktaar kanallee gaafadheen ture saayidootti si tarakkaba ani waa'ee kanaan beeku naan jedhe saayidootti naan tarakkabe sakandii takka odoon turin jechuudha aminni naan beeku malee yeroo san soodii jira sakandii takka odoon turin sagalee naa deebise yooma isaan paasapoortii kiyyaa fi imeelii wanta kiyyaa itti ergee gaafa keessa galee ilaalu jechuudha
ani gaafsan waan biraa jedhen jechuudha saayidoo YouTube san gurguruu barbaada mina jedheen ture jechuudha YouTube sun immoo gaaf keessa seenee ilaallu sagalee qur'aana lala gaafa liivii seenu irratti sababa san YouTube sun guutumaan guututti bade jechuudha maaliif amma gaaf liivii seenta wantoota garagaraa seenuun hin barbaachisu kiyya san irratti sagalee qur'aana azaana jechuudha santu keessa jira wantoota amalee viidiyoo yeroo hacaaluun du'eetu keessa jira sababa sansanii na adabe YouTube sun achumaan gubate gaafa keessa galameen ilaal saayidoo qofa namni lafa kana irratti an amaru YouTuberoota keessa gonkoma nama tokkon amana eenyumaa namni isa tokkicha inni maaliifi akkaataa itti gara YouTube kana yeroo dura hangafa Oromooti akka YouTuberaatitti isaa fi mucaa South Africa jiru mucaan sun amma South Africa jara jechuu Oromoo keessa jaratu hangafa Sumayyaa Masaidoo maaliif akkatti irratti ciccuusanitti fakkaate ka'umsa eessarraa dhufanii har'a sadarkaa subscribe 100 amma gara isaan gara kutanii jiran gara 405 jetti ni kutu kanaaf isiniin jedhe cuuca amma tana namani naanatu isiniin jedhe nu wajjin ana wajjinu hedduun keessan muna akkamitti YouTube banana jechaan turre nagaafachaan turre video Abdul App isinii erge sababii maaliif ani banee isinii kennurra isin ofii keessanii laaltanii bilbila tokko asitti ilaalaa tokko video asitti jechuun akkasitti nuti kabarataa turre kan isiniin jechuu barbaada ana malee bari waa'ee kana baay'inaan miti garuu warroon biyyoota arabaa ni turkii gahaa qabdan itti fayyadama hin amaninaa nalleen amanin sanilleen amanin kanalleen amanin caaltuutii yaa maktaarikii maalikii jenniikii an jedhin abadan ani YouTube banee mallaqaan sitti gurgurachuu dhugaa rabbii isiniin jedha banee yoo isin jijjiirrattuu barbaadan akkatti yoo isin kennan gammachiisa abbaan feetan koota akkatti banee jechuudha YouTube naxaa sumunii takka malee isin kenna isin irratti hojjechuu dandeettan taanan garuu immoo akkin isiniin jedhu garuu banee mallaqa fudhachuu abadan maaliif akka isin cinqamtan hin beeka garuu maaliif isin akka daftanii subscribe sa'aatii sanii fi malee waan biraati miti hundu salphaadha asumarratti dhaabaa viidiyoo kiyyaama viidiyoo biraatii walitti deebinetti